ማሻአላህ ገሩ ምንም በማስመልከት ነው አበባ እኮ ቀይ አበባ ለዛው ሃተው መለጀቹላ እኔ ምንም በማስመልከት አይደለም ግን ቅድም የተነጋገረው ነገር አለ ጋይስ ኮሜንት ስር ገብታችሁ ምጽፉትን ታውቃላችሁ እንግዲህ ችግር የለውም ሰርፕራይዝ ዋሂድ ተጀረጀቹ ዋሰዲ ፊለቹ ቀብና ሲኒገልቴቲ ነሚቶኮ ጋፈኑት ዲያቱ ዋሰዲ ዋን ገባብዱ ዋን ጥቆሺ ዋሰዲ ኢላለቱ ቀብና ጀቹላ ነጋን ሲኒፋታው ከበጀምቶታ ፎርዶቹታ ኮ አከም ጅርቱ ነጋ ቀብደኒ አነጋን ቀባ ገለተ ረቢ በከጅርታንቲ ነገኝ ረቢ ሲኒፋ ባየት ሁንዱማ ከሰኒፉይ ዋሰደን ኩኒ ማሊ ዮና አንጀተን ጀቹላ ጅሬኝ ከኛ ከሰቲ ነመቶ ኮቲ ዲያቹዳፍ ጋፈ ዴምኑ ዮኪን ሞ ነምኒ ቶኮ ጋፈ ኑቲ ዲያቱ namni kuni maaliif natti dhiyaate maal koolaaleeti namni kun immoo jireenya maalii keessatti na ilaalee raawwatee natti dhiyaachuu danda'e sababni inni natti dhiyaateef maali jennee raawwanne jireenya keenya keessatti yookiin immoo aqaaqaami keenya dhaabannee gaafa of ilaallu waa hedduu as keessatti argachuu dandeenya jechuudha maaliifin har'uma kana zawwi jennee nama tokko faana fiiguu osoo hin taane har'uma namni tokko nu gargaare har'uma namni tokko rakkina keessaa nu baase har'uma namni tokko na bira dhaabate jennee raawwanne nama sana faana darsa keenya afarfannee kaachuu osoo hin taane dhaabannees of ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Sini galte dhaabannees of ilaaluun barbaachisaadha. Ayyuu amma sirra beekee osoo hin taane jechuudha. Wanni siin jechuu barbaadu tokko yoo jiraate ammas wanti siin jedhu tokko yoo jiraate akka bolummaatitti jechuudha namni kuni waa sadi keessatti si filachuu danda'a si filachuu yoo siin jedhu waa sadiif si gargaaruu danda'a jechuudha yookiin rakkina kee ilaalee rakkattee jiraattee rakkoo keessan ilaalee rakkoo keessanaaf si gargaaruu danda'a yookiin immoo obbolummaadhaaf si argee ammas rakkinum keessatti si argee obbolummaadhaaf si gargaaruu danda'a yookiin immoo garaa fuulduraatitti jireenya keetti taphachuudhaaf sitti fayyadamuudhaaf si barbaadu danda'a. Waa sadan kana keessaa tokkoof tokko ilaalladhu. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif yeroo ammaa kana keessatti namni kamiyyuu karaa sirriidhaan kan namatti dhiyaatu tokko hin jiru. Inshaallah ne rabbummaa numti jedhee yoo nama harka dhibba keessaa yookiin 5 argatan yookiin 2 yoo argame malee namni kamiyyuu kan namarratti shirayyaan kan namarratti daba iyyaan hin jiru jechuudha. So kanaafiyyuu bakka tokko baatee bakka tokko jalaa nagaadhaan miidhama tokko malee rakkoo tokko malee osoo wanti tokko sirra hin ga'in jalaa baatee fayyaa keetiin taatee raawwattee nama kana harkaa ba'uun keeyyuu fayyaa keetiin taatee raawwattee arra deebitee dhaabattee raawwattee akkasitti fuula namaatti iyyuu dhuftee nama iyyuu dhiifama gaafattee akkasittiin jijjiirama kana argisiisuun kan keeyyuu waan tokkodha. Haa ta'u malee ammas immoo iyyuu akka wanti sun sirra hin geenye akka wanti kaleessa sirra ga'e sun akka miidhamni kaleessa sirra ga'e sun akka kaleessa uummanni sirratti duule sun sirratti hin duullee maal gochuu qabda dhaabattee of ilaaluu qabda jechuudha. Dhaabattee of ilaaluu keessattuu jechuudha. Keessattuu shamarri takka jechuudha. Ofii ishiitiin zawwi jettee waan tokko keessa galtee boruu akkamitti akka itti baatu ishee dhiba jechuudha. Sini galee garuu ilmi dhiiraa tokko akka barbaadetti har'a abbaa barbaade faana waan fedhe ta'ee raawwate akka barbaadetti har'a abbaa barbaade waan fedhe godhee raawwate borus immoo deemee nama biraa faanas jiraachuu ni danda'a jechuudha. Garuu immoo intalli shamaraa takka akka dhiirri ta'e sana ta'uudhaaf hin danda'amu. Namni kamiyyuu jechuudha. Shamarri kamiyyuu akka dhiironni taasisan ta'uudhaaf hin danda'amu. Dhiirotaaf hin eeyyamame jechuu osoo hin taane tokko miti jechuudha. Walitti hin dhufu. Osuma waan fedhellee ta'e walitti hin dhufu wanti kun. Baay'ee garaagarummaa qaba. So kanaafiyyuu of eeggannoo gochuun nama barbaachisa. Namni kuni rakkina kee argee si gargaaruu danda'a. Obbolummaaf si gargaaruu danda'a. Karaa fuulduraatiif immoo maal akka yaadee jiru inni isatu beeka jechuudha. So yaada ati keessa keessanatti yaaddee yaada ati keessa keetti gumaachitee jirtu sana inni gumaachuu dhiisuu danda'a. Yaada ati yaadde sana inni yaaduu dhiisuu danda'a. So waan kana ta'eefuyyuu waan tokko jarjaruu osoo hin taane suuta jennee dhaabannee of ilaallee karaan itti nama baasu karaan itti nu baasu kamidha karaan nu baasuu hin dandeenye karaan nu baasne kamidha jennee dhaabannee of ilaaluun dirqama of numarraa barbaachisa jechuudha.
nama ibraa gaafachuu osoo hin taane ofii keenya dhaabannee of ilaallee karaa itti nu baasu karamiin ba'uu qabna karamiin galuu qabna karaa kamtu sirriidha karaa kamtu jallaadha inni dhaabannee of ilaaluu qabna jechuudha. So sirra beekee waan kana dubbachuu osoo hin taane giin haala kanaan osoo ta'ee gaariidha. Osoo itti jarjaruu baattee viidiyoo kee kaleessaa dhaggeeffadheetiin hin jira jechuudha. Osoo itti jarjaruu baattee kaleessas maalidha haala kamiin haala kana keessa akka galte hin beekta jechuudha. So kanaafiyyuu osoo of eeggannoodhaan godhatte har'a Saidoon haadha manaa sadaffaa fuudhe jettee raawwattee anarratti deebiseetii haadha manaa biraa fuudhee dubara biraa fuudhee yookiin immoo intala harabaa takka narratti fuudheera. Kanaafuu Saidoo faana nikaa kiyya ofirraa buuseen jira akka barbaade ta'uun qabaa gara barbaadeen ba'uun qabaa gara barbaadeen galuun qabaa osoo hin taane ati ofuma keetifuuyyuu eenyummaadhuma keetifuuyyuu of eegguun si barbaachisa jechuudha. Of eegguun si barbaachisa. Karaa boruutiifis immooyyuu of sirreessuun si barbaachisa jechuudha. So lafa kaleessatti miidhamte sanatti har'as borus deebitee miidhamuu hin qabdu. Miidhamni kaleessaa sun sirratti deebi'ee si miidhuun qabu deebi'ee jechuudha. So namni miidhama tokko erga arkeen booda isatti deebi'ee dhufutti immoo maal godhuu qaba? Sirratuu qaba. Haala gaariidhaan karaa kamiin miidhamni kaleessatti dhufe sun akkamitti itti dhufuu danda'e? Har'oo miidhama san keessaa akkamiin keessaa bahuu danda'a? Akkamittiin waan sanatti akka hin deebine of dhorkuu danda'a? Kan jedhu si'i nama miidhame kana malee namni biraa si himuu hin danda'u jechuudha. So maaliifin waan kana waan jireenya kana keessa jiruufis anis waan kana amma tokko irraa sheersii godhuu barbaade jechuu barbaade tanani. Kanaafiyyuu jechuudha Saidoon immoo akkuma beekamu akka gara biyyoota garaagaraatitti irree gara bahaara irratti maalirra deemaa jirudha kan dubbatamaafii jiru. So inni ilmaanuma isaayyuu akka dagateedha natti fakkaata. Haadha manootaa isaa miti. Dhalluma isaayyuu waan dagate fakkaata jechuudha akka dubbatamutti yookiin immoo akka argamaa jirutti. So amma Saidoon alamii meeqaffaa tokkoffaa keessa jira fakkaata lammaffaa sadaffaa miti yaa alamii tokkoffaa keessa waan jiru fakkaata. Kanaafiyyuu jechuudha isa kana namni tokko balleessedhaaf dirqama anis balleessuu hin qabu. Nama balleesse sana taa'etuma laalee oonaaf danda'ame nama sana irraa deebisuudhaaf naaf hin danda'amne yoo ta'e immooyyuu taa'etuma of ilaaluun qaba jechuudha. Maaliifin namni sun iddoo gadheetti kufee anis iddoo gadheetti kufuu hin qabu. Kanaafiyyuu maaliifin karaa fuulduraatti wanti na eeggataa jiru hedduutu jira waan ta'eef ganaa jireenya godhachuutu sirra jira ganaa ilmoo godhachuutu sirra jira hanga ati amma ati daa'imadha ganaadha sitti fakkaatu hin mul'atu jechuudha. So kanaafiyyuu ganaa karaa fuulduraatti waa hedduutu si eeggata. Har'a immoo bakkuma barbaadde manuma barbaadde seenta hoo taate rakkinni si qunnamuu danda'a intala dubaraatii waa hedduu sirra ga'uu danda'a. So kanaafiyyuu har'a namni tokko si gargaareedhaaf har'a namni tokko si bira dhaabateedhaaf har'a namni kuni utubaa kiyya bara baraati yookiin immoo utubaa bara hundumaan afaana jiraatu jettee irratti of hin gatiisiin jechuun barbaada. Kanaafiyyuu gammaduu keetiif immoo gammachuu keetiif si gammanneetii jirra. Waan hundumaayyuu immoo of tasgabbeessuu keetiin irraanis jalqabee amala keellee jijjiirrachuu irraan jalqabee waa hundumarraanuu ka'ee baay'ee si gammanneetii jirra. Haa ta'u malee immoo dhugaadhumaan dhugaatti nikaa Saidoo ofirraa buustee jirta yoo ta'e jireenya namaa keessaa illee bahuu kan keetiif si gammadeen jira jechuudha gara kan kootini. Sababni isaa maa'inni nama tokko nama jireenya godhateetii jiru tokko nama ilmaan godhateetii jiru tokko gaafa ilmoo isaa irraa gargar fageessan gaafa jireenya isaa jalaa booreessan jireenyi nama sanaas hin mijatuufi jechuudha. So atis akkuma argite kunoo erga gaafa dhattee jireenya sana keessa seentiti jireenya mijataa hin arganne jireenya baay'ee sitti ulfaatee jireenyichiyyuu jireenya osoo sitti fakkaatiin dhagaa ammaa geesse maqaadhuma kee of balleessitee akkasuma ofii keefillee of miitee wanti meeqasiin jedhamee wanti meeqasirra ga'e malee wanta ati fayyadamte tokko yookiin immoo wanta ati jireenya gaarii argattee jiraatte tokkollee hin jiru akkuma dubbataatii jirtu akkasuma immoo akkuma namni illee argaatii jiru. So namni jireenya namaa keessa galee jireenya namaa balleessu jireenyi isaallee hin tolu jechuudha. So kanaafiyyuu sababa kana ta'eefuu jireenya namaa keessaa jireenya nama tokko keessa galtee isa akkasitti baxabaxxee balleessite sana keessaa ba'uun kan keeyyu na gammachiisee jira. Garaa fuulduraattis immoo jireenyi kan keellee jireenya mijataa jireenya bareedduu akkasii ta'uu fi ilaallataa yoo deemte si wayyaasiin jira.
Akkasiin jedha kabajamtoota hordoftoota koo laayik